Comme ça, comme tu dis, tu finis par s'encaisser. Oromo barateen jirtu. Oromo gartee warri lafasanii warri gartee lafasanii kalafti isaanii raasaa wamteef Oromo namni humni shan lubbuun namaa tatti wareegamte eenyummaa handhuura Oromiyaatiif gartee lafasaniif wareegamte malee safaarii aangoorra fiduufi miti Oromoo kan wareegamteef namtitti tu dhugatti Oromoodha. Namtitti tu dhugatti Oromummaa wanni yaadni siitii fi haalli siin itti deemaa jirtu kun dhugatti Oromoo nama eegsisiisa. Isin tu dhugatti Oromoo bika buuti. Isin tu dhugatti Oromoo keessa dhalatteetuma guddatte rakkoo Oromoo tana kanatti understand gootee ni beekti. Oromoo wanni duuteef okay Oromoon gortee wanni duuteef warra tuulama gartee master planii naas qoomallan warra gartee likki naas gabbaallan kajuusan gartee no likki nu galchituu jeeni gartee likki firraa galche dhagaadhaan. Arra isin warra harki isaanii dhiiga warra gartee harka Oromoon feen warra gartee jibbeensa Oromootiin guutame gartee Oromoon gartee Madagaskarraa dhufte Madagaskar deebuu qabdi warra jiru tana qaaqullaa gartee warra barnoota hin qabne dandeettii hin qabne aangoo warra fiddee maal godhuu deemti qaallittiin tun ani na dhibdee beek kalee fideen gaddaas taa'eetuma waliin ilaalaa jira garuu haalaan naan mijjaabini dalagaa wajjini so isin maal akka godhaa jirtu nuu garuu didee jira ilmaan Oromoo wani lubbuusaa dhabeef handhuura Oromoodha ilmaan Oromootiin akka dhuunfamuu barbaadan Oromo lafatiyya handhuuratiyya jeetiti agartee kabahar jiru kabakkaa jiru gartee kibba cufarraa gartee kutaa afran irraa bahabi kibbarraa fi dhiyarraa fi cufarraayisi Oromoo wani dhumteef master planiin dhaabsisuudhaaf lubbuusii dhabde arra garuu amma Oromoo sanbiran jirtu. Oromo narra maqaan Oromoo dhaabuu dhiisi isii nama gartee isiidhaaf ta'u bicha aangoorra fiduudhaaf Oromoon beekamsa qabdu Oromoon hin qabdu Oromoo nama beekamsa qabu nama dandeettii qabu Oromoon dhabdeeti dhuguma sanitti gartee yoo isaan dhugatti tokkummaa ka barbaadan taate maaliif wal keessan godhin namni Oromoo jibbansa Oromootiin guutame akkamiin aangoorra dhufuu qaba qeeroodhaan bikka san dhaqanii qeeroo lubbu qeeroo meeqaan tam gartee gaafa uummanni Amaaraatiif gartee warri Itoophiyaa sana akka jirutti gartee fuu akkana nama laaluu turan Facebook dhooyisanii gartee gurraacharra kaayatanii taa'uu turan joolleen Oromoo bar addasii kannite onneesii kannite master plan dura dhaabbattee bar abbaa saayya likkannaas gabbaan lakka jee likkataas gabbaam jetteeni dura dhaabbattee lubbuusii kannite arra akkamitti fuutee isii warra gartee Madaagaskariin Oromoon galuu qabdi gartee Oromuma balloo guddoo tana gartee to Oromiyaa isaanu warri gartee isaanu bikan qabne warri waan nyaatu qabne qomaateen Oromiyaa keessa nyaachuuf dalagachuudhaaf irra galanii isin arra fuutee aangoorra galchiteen aangoorra fiddeen beekaan Oromoodhaaf Finfinnee sakkasanii dhabame hayyuun Oromoo Finfinnee sakkasanii dhabame oosa marxamee dhufuun qabu haa warra gartee isiidhaaf gartee warra gartee Oromoo arrabsee aangoo harkataa jira ammantan akka laallee agarutti abeebech wanni siin dalagu jirtu namtichi gartee Finfinnee keessa gartee sattataa maara sakabaarii khaytuusan namtichi harkisaa dhiigaati namtichi harka ilmaan Oromoo gartee dhiigaan gartee harkisaa guutamee jiru namti safidde achirra keesseen kaanis gebi warri itti gaafatamaan dachii itti misi geesson warrummaan isi wali qabattee jirtu safaarii bicha wali qabattee ilmaan Oromoo kana dhagayaatuma isin teessaniituma jumaan akka laaluu jirtani akka hawaasaatti nuti hummaali jecha du'aa turre gaafin hawaasaa deebite gaafin Oromoo deebite ummanni Oromoodhaan wanni du'aa tureef afaan kiyya afaan federaalaa haa ta'u laftiitti ya lafa Oromiyaa gartee maqaa kiyyaan haa jiraattu jetteeti saniif du'aa turte arra Oromoon deebitee fi Oromoon akka hawaasaatti maaltu sin callisiisiise master planii waan san caalaa qaalittiin tun amma mana meeqaantamiin jaaruu deemaa jetti eenyu irraa kaasteetitti eenyu haadhasii irraa kaastee eenyu abbaasii irraa kaasteetitti mana jaaruu deemtu san gartee eenyutti galuu deema kattigalu deemu sadeen koyye facce umanni Oromoodhaa duraan gartee master planii lafatan irraa nu kaasin gan arra koyye facceedha isiin arra gartee ijoolleen Oromoo gartee taaqaleen uumaallee qatika kanneef ijoollee gartee warra tuulamaa gartee kanneef sanallee keessaa baastee irraan taneesi fuutee warra fuula bartuun jaartootti siidhaa gartee warra galgal irraa dalaguuf saniif mana kannaa jirti bisiin koyye facceedha farraan tane gartee Oromoon amma san dhorkanna osoo Finfinnee handhuuratiyyaa lafatiyyaa handhuuratiyyaa jettee lafa handhuuratiyyaa jettee osoo booyaa turree irra duunati irra rashanamanii Oromoo meeqaanta mana hidhaatti seenteeti arra isii sanbira kottee koyyee facceedha Oromiyaa keessa maganaa gad deemtee isiin Oromoo lafarraa ganaa kaastee ganaa Oromoon gartee isiin deemtee manarra jaarsistee ummata warra gartee warra isii feebara siidhaati warra gartee isiidhaaf ashqaabaati warra khaalsisii irraa jiruuf takka warra gartee kan ishii maara gani gartee isii yadhaafsi duutuuf saniif kanuudhaaf ammaan tana gartee pilaana qabdiin manaan jaareettee baallama seentee fi jirti Oromoon akka hawaasaatti maaliif usta akka hawaasaatti waliin du'aa turreemi
Harargee bar kajiru bar finfinnee dhufee kan beene bar kabaalee jiru bar finfinnee dhufee kan beene boorana kajiru bar finfinnee kan dhufee kan beene gartee oromoo sagalee takka wal cinaa dhaabbachuudhaan finfinneen gartee handhuura oromooti jettee du'aa turte bar arrahoo ka hawaasa maaltu sinusisiise angoo harkattee oromoon afaan badiraraatee fi mirgeesiin qabdu oromoon harkatte arrakka hawaasa maaltu sinusisiise sinis akka hawaasaatti namti tiintuni nama isiitiin feetu nama oromoo arrabseetitu angoo harkachaa jira maanta nama oromoo arrabsa oromoo madaskaarraa dhufte jee warra arrabsaa jiru garte warra jibbansa oromootiin guutame fiin marsitee guutattee taa'u jirtin kanaat oromoo gartee irra maal harkattaniiti isin ka'ustaniif an akka hawaasaattis komii guddoon sirraa qaban hawaasni kun kaadee waliin dhaabbanneeti gaafasan gartee falmanneeni waliin falmanneeni gartee gaafasa gartee rabshaa gooneeni gartee kaadee falmanneen arra hoo maal harkattee hawaasni nus usee gartee arrahoo lubbuun ijoollee oromoo san gartee warri adda isaanii rasaasaaf akkasi kanneefi gartee dirmachuu gartee warra tuulamaatiif lubbuu isaanii dhabaa ture san arraan tana akkamitti isin usisiiste akka hawaasaatti qaallittiin tun laaltanii gartan qaallittiin tun gartee dantaa oromoo dhisi mi'a waanuma takka waan abeebeech gartee abeebeech baanantitti dhamaatu tun waanuma gartee oromoodhaaf amma takkicha eegaan gurdufte waan isin goote kanaa kana waan isin minilik safaariiti goote tarriseeti fiduu danda'a waan isin mililik safaariiti gooteef uummanni biyya san keessa kan jiru mililik safaarii bichaadha warri gartee akka jirutti gartee sabaa sablamoota guutuu keessa jira maaliif sabni biraa keessatti hirmaachuu dadhabe maaliif gartee Beenishaangul maaliif footee Finfinnee sammaa bulchine rakkina irraa hin qabnu akkami gartuu keessaafuu gartee warri guutama oromoodhaan gartee jibbansa oromootiin guutame oromoo madaaskari deebi galuu qabdi warra juun kanaan gorra fidin qabsoo oromoon falmatteen qabsoo oromoon duuteen qabsoo oromoon gartee lubbuusii gurraatti irra dhabdeen qabsoo oromoon irratti gartee ibin mana hidhaa keessatti gartee laabsheessaniin ka oromoo meeqaantamii jira ka ilmoo dhaluu dandeenyeen meeshaa isaa irratti bishaan kooddaa irra hidhaniini meeqaantamii jira ka akka algodoloo ta'ee jiru meeqaantamii jira oromoon qabsoo isiin gartee irra du'aa turte kan mana hidhaa kana keessatti ka harki isaa dhabe meeqaantamii jira dhalaa meeqaantamii jira ka dhala irra dhabdee jirtuun gartee maaster pilaanii kanarra gartee osoo dhibi deemtee karaarra baatee gartee mirgisii falmattu meeqaantam tarashananii jiran arra meeqaantamii jira ta ilmoon qabniniif jala arra abbaa meeqaantamii jira ka ilmoon takka bishaanitti qabu hin jirneen sababa maaster pilaanitti gartee qawwee rasaasa adda isaaniiti manguddoo teenyaa fi dargaggeessi keenya irra lubbuu dhabaa ture uummata mililik safaariidha angoonsuudhaafi qaallittiin tun ummata mililik safaarii angoo fiduudhaafi warra takkaa dhakaa tokkoon darbatiin warra gartee gaafasis gartee isaanii fi opiidiyoonii fi jarri mililik safaariidha ashqaabaatii TPLF warra ture warra khaalsi isaanii irraa dhiquu tureef warra isaaniif ergamtuu ta'ee fi gartee ashkara isaanii ka ture malee takkaa qabsoota na keessatti hin hirmaatinitu arra angoorra dhufaa jiran ilmaan oromoo gartee warri qabsoota naaf gartee lubbuu isaaniif kannee qaama isaatiif illee akkaan godholo ta'ee jiru cinaa mana hidhaa keessa jira arrallee hidhamaa jiran kaleellee hidhamaa ture allallee hidhamaa jiran sigalee warri qabsoota na keessatti tawaaniyaanii ta'e akka Jawaar Mahmadiif akka Baqqalee Garbaa dhismanii hidhaatu mana isaa ta'ee jiraawi laayif isaanii mana hidhaa keessatti ruheen isaanii ilaamallee gartee umrii isaanii tarabbii kanneef irraa umrii isaanii mana hidhaa keessatti qachaa jirtiin kanaafuu oromoo mee maaltu isinii irratee maaltu isinii arkamee fi oromoon callisarraa filatan wanni isaan godhaa jirtu kana wanni isin godhu jirtuun isiniif taatee jirti moo hawaasni akka hawaasaatti garuu warri tuulamaa gaafa kaanis gartee isinii jirmanneetti gartee lubbuu gurraatti isinii dhabne arra hoo maal harkatta warri tuulamaa wanni ustaniif isin bira kutteeti qoyyee becceef deemti qoyyee beccee gartee lafa gartee isin duraan harkattan mana duraan harkattan sanillee isinirraa guuraa jirti ni beeytan takka takkatti maal agartan hawaasa bal'aa qabdan oromoo bal'oo qabdani nu dirmadhaadhaa jettanillee waliin wacina dhaabbachuullee maal dadhabdanoo garuu maal harkattee hawaasni oromoo akka walii galaatti waliin dhaabbanne gaafa sangartee moodeen wayyaanee ergartee dhagaadhaan firraa buusneen arra hoo maal harkattanii hawaasni noo callisa filateen taabee beechachittiin irraa ba'a. Addi bilisummaa oromoodha gaachenni uummata oromoodha gartee yoo harka yoo kanuma agartanii saapee jiiti irratti illee numaa maxxanse arraan tana gartee akkanatti qo'isiniif hin garsiisaanii. Addi bilisummaa oromoo keessaa maqaa arrabsaa oolan 24 hours gartee waboon akkas jaaniin arra addi bilisummaa oromoodha. Lala. Wardi ati gurbaa lafa waraanni saba isaatiif akkana lafa qota. Woboon aramaa aramuu jira. Uummata Oromoo afaan qawweetiin garbummaarraa kaasuudhaan karaa diinagdeetiinis uummata Oromoo tumsuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo qonna saba isaa
addi bilisummaa Oromoodha. Uummanni Oromoodha gartee uummanni Oromoo akkam beelooneef gartee dhaabni addi bilisummaa Oromoo kaayoo isaaniitii fi pilaana isaanii waan beeknuufi wanni beeknuufi gartee isaan arra hawaasni keenya akka beelaan gartee karaa irratti nafnee fi waraanni qawwee hidhatee gartee uummata isaatiif dachii akaafaa jiraaf. Gartee dachii akaafee fi uummata isaatiif gartee gaachana ta'ee fi uummata isaatiif biqila alarraa illee wajji galchaa haanis dachii hojii qootaa jiran OPDO'n uummata Oromoo ajjeesuu irratti uummata Oromoo rashanuu irratti uummata Oromoo mana hidhaa keessa tortorsuu irratti isiin amma 27 siin baatee turten kunis namumaa beek hagartee saba isaatiif gartee dachii akaafee fi qawwee isaa qabachaa gartee falmachaa qawwee isaa qabachaa hagartee uummata saba isaatiif gartee kanatti dachii qotu jiruuf kunis bilisa baasa hawaasa keenyaati. Sigale waan kaayoo isaa beenuuf adda bilisummaa Oromoo sappoorti goonaan waan pilaana isaa beenuuf sappoorti goonaan maaliif naaf falmata beelati yakkaan beeltiin irra dhuftu waan hin barbaanneef beelama biyya keessa ni seenti jaanii namni raasoo jiraaf waraanee kana amata olmo sabata ka dura akkanatti lafa'uu jiraaf waraana hawaasaatiif. Kun taatu adda bilisummaa Oromoo kaniif gartee amata dheenya kana marraqame laaltanii gartan. Kana gartan silaawu Facebook irratti harkaa ooltanii silaawuni beeytanii kanaafuu uummanni Oromoodha gartee wanni irratti eessuun jirtuun warri aangoo teetii irratti lubbuu ati sin duutanitti lubbuu Oromoon duutetti qeeroo meeqarra gabbarree arrallee gartee warri aangoo irra dhufaa jiru warra qubattoota irra malilikiititu qabattoota irra malilikiitu aangoo irra dhufaa jiran Oromoon gartee dhalan jenne dhiiran jenne gartee wal cinaa dhaabbanne gartee waraana keenya jabeessuu irratti gartee humna yoo qabaatte maree Oromoo faayidaan qabdu. Humna yoo qabaate malee yoo waraana biitii Itoophiyaadha biyya gartee qawweedhaan jaaramte qawweedhaan malee nageenillee siif hin leendufuun wanni nuti godhuu qabnu akka hawaasaatti gartee duudeessa garree karaa nagayaatis jenne garree karaa nagayaatis akka nun baafne garree jiran. Kanaafuu qawweedhaan gartee namni dhiira wanni si godha sibiila harkaa qabaate hawaasa keetirraa du'arraa oolchuu du'arraa baastee akka tigiree kanatti gartee falmattee gartee uummata keenya nagaya baasuun dirqama hawaasaa cufa keenyaa qabna beekaa. Maaliif Oromoon nuti duunee garreesse hidhamnees garreesse waraabessin nyaate garreesse tortorrellee darbaniillee gartee Oromoon irra bikka fakkaanna keessatti mana hidhaa keessaa gabbaasanii warri rashanu jiru warri summii gartee summii hantuutaatiin summii wantaatiin summii sareetiin gartee Oromoo kaamsii ajjeesu jiru ummata Amaaraat isini himeetiin jira warri daninnati akka jirutti Amaara warri waraana jiru akka jirutti Amaara isinitti himeetiin jiran meemmas viidiyoo tokko isiniin garsiisanii ummanni Oromoodhaa bikka raftu keessa jirtu galgala ganama gartee dhalaas dhiiraas ta'e cufti keenyaa gartee qabeenyaan humnaan bira dhaabannee gartee waaboo jabeessinee humna si jabeessu gizyaati humna qabdu addunyaallee si beeti gizyaati jabaatti addunyaa si dhagoo feeti gizyaati jabaatti gartee namillee kabajaa si qabaat nuti ilmaan keenya ka waraabessi nyaate namayyuu mataa keessan keessa oofa. Obboleen keenya warra nurraa hidhaa mana keessa tortoru jiru gartee san mataa keessa oofa san keessaa bahumaan humnaan jabaatee